Shukrii Jamaali dhuguma sirba hawwii jalaa hate taana baay'ee nama jibbisiisa. Sirbi kun waan hatameef simbiraan ga'uu hin dandeenye. Burjii Khaliifaa cinatti argamna. Silkiin harkaa qabu kun 15 Pro Max dha. Wajjin bishaan kan linnu ta'a nu hordofa. Amala dhiirotaa keessa waa lama sanitti maama. Waa lama jechaadha. Keessumayyuu warra fuudhanii haadha manaa qaban. Ibidda siqaqeetiin natti hin qabini malee. Ashma kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show har'as viidiyoo kabiraati walitti deebinee jirra. Akka tokko stuudiyoon goyoo isinitti dukkanaa'ee ifa magaalaa kina ibsaatii naannoo keenyatti mudate infokii sanatti fakkaata akkasiin yeroo hojjetamu. Maaliif har'as viidiyoo bohaarsoo bashannansiisuu baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira. Viidiyoo irratti dubbannullee baay'ee qabannee dhufnee jira. Shukrii Jamaal sirba kan hawwii irraa walaloo isaa hatee baase jedhamaa jira. Isas kan waliin ilaallu ta'a. Amma xumuraatinaa waliin turuun dagatina. Subscribe kuma kudhan seenuu fi almost gara nama 500 nu hafe hundi keessan godhuun dagatina. Video kana sundi keessanu like godhaate nama baay'ee biraa akka inni ga'u godha gara video hadhamee erfoonii uffanne dhaggeeffannaa jechaadha wayyuma. Qaala'insi jireenyaa garuu baay'ee macimeera. Biyya kana keessatti jechuudha wanti xiqqooftee nyaachuu dandeessu yoo jiraate feentii maduwaadha. Isa yoo akka itti nyaattu hin qabdu sitti nammanii si kaasu. Biyya kana keessatti wanti xiqqoo wanti feentii yuutii tarasanii si kaasu jettee dhugaadha yeroo kana feentiin iyyuu hojjetamaan jiru. Ana politikaa keessa rangalchina an keessaan qabu politikaa keessa. Fiilim. Waayee. Galuuf guyyaa meeqa noofam? Galuudhaaf 14 qofannoo fi. Ammayyuu 14 jira moo gana? Eeyyeen torban tokkoo fi dubbifnee faayinaaliif qophoofnaa torban tokko moo faayinaalii furan. Faayinaalii torban tokko furanna? Hinxinnaa deeni torban tokko. Hinxinnaa deeraa guyyaan tokko iyyuu baay'eedha sabjektii 5 furanna bar. Maarree sa'aatii sabjektii 5 guyyaa tokkotti qoramneef hin naree sabjektii tokko sa'aatii 3 hojjenna. Anatu dee sabjektii tokko sa'aatii 3 taa'ee hojjeta. Akkam gootare? Ganaasa sabjektii tokkoof sa'aatii 3 irra taa'an miti. Sabjektii 5 ishee deeqa godhan gidduutu jedhee nan baane. Qoosa. Amma qalbii dhiisiitti kan hin dubbisna. Maal wal caalama dubbisee soo dhiisee soo sanuma waluman caalu. Yeroo jettu. Torban darbee halkanii guyyaa dubbisaa beenii yeroo qormaataa immoo dhaqee hatean. Kanaafuun dubbisture. Dubbisanii haturra rafanii ma hatu wayya narrafa malee. Booda kan Dubbisanii haturra. Maal wal caalamatti soo waxxartee dubbistee dhattee naa jiratta. Ayyoon ate san amma kee gaaffii baay'ee natti qo'a. Natti ammoo hunda sanatti amma faatti ammatti. Yoo 30 nu qorutee gaaffii 29 hateen gaaffii tokko guutummaa isaa ofii muka itti baasa. Gaaffii tokko guutummaa ofii itti baastan. Eeka dubbisnaan salphaadhanno. Dubbisnaan salphaadhanno. Alguffaa. Akkaataa ittiin hatanii dubbistaati. Waxii. Rafii saaboo beesteedhaan jeeqina narrafa. Waxxarree rafnee waxxarree annee anna baqa. Akkasila rafiitii isinii wayyaa al tokko yeroo baay'ee qo'anni irra teenye deemnee qormaata hojjechuuf jennu qormaatisan dandeenyaan hojjennu. Hinuma dandeenyaan hojjennu al tokko immoo gaafa rafnee deemnu ijoolleen qormaataa ittanii of hin dhiphisinaa. Sammuu keessan firii godhaa. Dura buusaati qo'adhaati sammuu keessan firii godhaa. Yoon ta'an immoo rafuudha. Akkuma argitan ibsaan isin dhufee jira. Du'aayinaa kadhattanii itti fakkaata. Du'aayin keessan qeebalamee ragaa. Yooyaa hordoftoota kiyya akkam jirtu isiniin jedha. Ammaan tana kan argamnu Dubaay keessa bishaan daakaa jira. Burjii Khaliifaa cinatti argamna. Silkiin harkaa qabu kun 15 Pro Max dha. Wajjin bishaan kan linnu ta'a nu hordofa. Maala goona manu maala goonu. 15 Pro Maxis qabadhaa Dubaayinis dhaqaa xibaarii isaan dandeenya. Xibaarii isaa kan dandeenya. Amala dhiirotaa keessa waa lama sanitti maama. Waa lama jechaadha. Keessumayyuu warra fuudhanii haadha manaa qaban. Gaafa durba biraa baanii bira turuu barbaadanii gaafa turanii dhufan jechaadha. Waa lama karoorfata. Inni tokko faanii kan dur waa tokko bitee dhufee hin beekne harkuma duwwaa gala gaafa kaan. Waan arge bitee dhufeeti lubbuu jedha gara si dhaabatee bareedduu koo lubbuu koo dhugaa keetii yookiin immoo tooshiin argi galee marmaratee rafa coggaarraa koo na dhukkuba jedhan deddeeffata. Isa dhugee isa nyaatee dhugee deddeeffatama. Latti ka'e kun lubbuu koo jedha saddan forii nabboo. Ishiin immoo gafaan rakkatte gaa durba waan xiqqoo kanatti gowwoomsa waan argitee fidde anaanika lubbuu koo baree kudhees inni si gowwoomsaa jira amala dhiirotaati. Bakka amallee dhiirotaa warra fuudhanii inni tokko isa kana jaalattanis bitanis. Kanaafuu
Abi naafda. Isikka geeti ibidda isikka geeti natti hin qabini malee an warra kootifa manamaadha. Furtuun harka kan keeti kan onnee koo kanaaf inni jakkee keessa silaalaa. Asirratti akkuma argitan hawwii qananii jedha. Ummatoota koo nagaan isiniif haa ta'u. Sirbi kun waan hatameef isin biraan ga'uu hin dandeenye. Amma qaqqabe naaf daawwadhaa dhiifamaa waliin jettee jirti. Ijoollee akkasitti edit godhanii gadhiisan ta'een beeku. Namoonni baay'een isirratti dubbataa jiru. Meemi hamma ta'e irraa laallee. Furtuun harka kan keeti kan onnee koo kanaaf inni jakkee keessa silaalaa. Na boojjite ansi teera boojuu sabboona Oromoo maaltu si jaalaa. Barjaalallee baay'een sarbiirraa kenna. Atuma danuu dhaggeeffateen ammamti kun nu ga'a. Isinis sirba kana sirbitee jirti. Innis sirba kana sirbee jira. Isiitirraa hatte moo isatirraa hate wanta jedhu ammallee nuuf hin galle. Dhaggeeffadhaame. Si maalee nallaaltu bareechine ame jaalala keettine si maalee nallaaltu boojii ame jaalala. Ishee mammuusa kana dhaggeeffadhaa. Furtuun harka kan keeti kan onnee koo kanaaf inni jakkee keessa silaalaa. Jalletu sirbichi waansa walaloonis yeedaloonis tokko wal fakkaataanna. Qananii hawwiin immoo sirbitee jirti akkuma viidiyoon maarata agarre waan sana hangalla walna jalaa dha'ee eenyu akka eenyu jalaa fuudhee nan wallaaleenna kan biraa immoo namicha walaloo barreesseeftu lamaan isaaniitti gurgurateedha hin shakki moo maalidha walta mataa ta'e naagalaan jiru jechuun ishi kan eenyudha jalqabisaa hin fazzasne maanni hawwiin akkuma koomentii hawwii akkuma argaartanii na jalaa hatamee tettee koomentii gooteetti. Akkuma argitan koomentichis kana hawwiiti jedhamaa jira. Wanti na dhibe immoo Shukurii Jamaal irratti qophaa'ee hojjetee dafee baasee ta'uu danda'a. Meebii hin beekamu. Isiin immoo amma yoonaa itti qophooftee illee hojjettee hin gadhiisne gabaabuma isaa tiiktookii irratti gadhiiste jechaadha. Kanaaf egaa hamma dubbichi nu walitti gaa callisuu wayyaa akkuma inni jedhee yookaan isa walaloo barreessee jara lamaan itti gurgurate. No. Film jini belating kau cara, namun juga nak bayar apa? Mucaan kun bakka gowwaadhuma ta'ee hafe. Jaalallee moo hiriyaa qaba? Jaalallee almost jaalallee. Almost jaalalleedha? Ganaan taane ta'uuf jirti? Ara taatee malee. Tole jaalalleen keessuni hiriyaa dhiiraa. Hiriyaa normaalii dhiiraa yoo qabaatte sirratti dhiibbaa fida. Inni naaftu? Inni naafu. Kun asirratti dhiibbaa qaba. Dhiibbaa qaba baay'ee. Akkamittiin naafu dhiirri amala dhiiraatiin. Kanaafuu akkas jechuun hiriyaa qaba wal dhiiraa. Yeroo baay'ee jala dhokatu siinii galee fakkeenyaaf hiriyaadha malee jaalallee miti jedhanii fakkeenyaaf jaalallee isaanii yoo diqqoo wallalan waan jala dhokatanudha siinii galee dubartoonni dhiironni keenya akkan amanneeni hiriyaa qabdi isaanaan si shawwadaa jirti siin jaallattu jechaadha. Fi shamarri hiriyaa waliif ta'uu hin danda'an jechuudha. Isa reefu san faalleessa. Filoosofii isaa garaagara. Amma fakkeenyaaf hiriyaa fi jaalalleen garaagara. Akkuma jettee isheen anaaf jaalallee taatee isaaf hiriyaa ta'uu dandeessi. Hiriyaa obbolummaa. Amma fakkeenyaaf durbii obboleettii garaa tokko dhalatan jiru isaan obbolaadha. Waan ta'eef jaalallee ta'uuf hin dandeessu obboleessaaf jechuudha. Nama biraatiif yoo ta'e malee. Firummaan yoo isaan keessa isaan jidduu jiraachuu baate. Murtoon kan abbaati gaara. Asirratti wanti jechuu barbaadu yeroo baay'ee hiriyaa kooti durbiif dhiirri hiriyaa walii ta'uu hin danda'an. Meena falmaatii hiriyaa walii ta'uu hin danda'an yookaan jaalalachuu keessaa namni tokko jaalalatti yaaduu hin dhiisu jechaadha. Yookaan isii jaallachuu hin dhiisu yookaan isiin immoo isa jaallachuu hin dhiistu jechaadha. Yeroo baay'ee immoo yeroo dhatti jaalallee isiitii wallaltee dhaqxee isa bira deemtii isatti gadda irraanfattii isa jala dhokatti jechaadha. Kanaafuu an akka kootti
dhumisuma hin ta'u hin jedha wanti kun. Viidiyoon raaf qabadee kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsa isin gammachiisee yaada hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deemnutti Oroos Show. Bye.